Tole barsiisaa fi barreessaa Nuuraddiin Ibraahimiin jedhama. Kitaabilee qubee harmee gara 20 ta'an barreessee gabaarra jira. 20 harkarraan qaba. Waldaa barreessitoota Oromiyaattis boordiidhaan waggaa 4 tajaajilaan turee jira jechuudha. Boordii barreessaadha soori. Hunda dura galanni kan Rabbiiti. Maaliif jennaan namoonni keenya akkasitti of bir'atanii bitaa mirgaan malkaala gaanota waliin qoodin aartii ogbarruu barreeffama kitaabilee bira dhaabachuudhaaf hamilee akkasii sanii nama bira dhaabachuun kana dura barreessitoota illee argaa turre kitaabota afaan Oromoo qabattee socho'uun yeroo hamaa yookiin galmayyuu gaafachuun rakkoo turetti har'a immoo galatoomanii hawaasni bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessattuu immoo warri roobee aanonni godinaalee kana jala jiran hundi isaanii arsiidhaa ka'anii magaalaa Adaamaatti sirna kana midhaaksaa oolanii jiru. Kanaaf kabajaaf ulfina guddaa nu biraa qabu waan ta'eef akka miidiyaattis isinis otoo qophiilee biraa hojjechuun baay'een jiru. Gama aartii irratti ammoo ajandaa gootanii miidiyaa kanaan qabatanii hojii aartii kana cinaa dhaabachuu keessaniif isinillee galatooma ammas aarsaa kafaltanii iddoo kana dhaabattanii hawaasaan gahaa jirtu waan ta'eef kanaaf sosochiin muchaa baatee harka guutte akkuma jedhame sana aartii akkasitti yoo qaban barreessaallee kitaaballee hawaasaan gahuun ammas ammoo riqicha taatee hawaasaa fi kitaabni akka wal argu dubbisaa fi barreeffamni akka wal argatu gochuudhaaf sosochiin akkanaa kun barbaachisaadha waan ta'eef addatti isinillee galatoomaa jechuun barbaada. Gama biraatiin akka nama tokkotti barreessaa tokkotti yookaan hamileewwan kana dura jiran amma keessa jirruuf itti deemaa jirruuf waan hamilee namatti horu akka kanatti ammoo kitaabni keenya gatiin keenya guddaallee maqaan isaallee guddaadha. Nuti akka dhuunfaa keenyaatti illee nama ta'uu keenyaan uumamni kun hundi namaaf uumame rabbillee amantii garaagaraa keessatti kan kaasu uumama hunda namaaf uume namni gabuu tartiiba uumama isaatiin akka itti fayyadamu bira darbinee lubbuu baasuun dhiiga jigsuun raamama karaa deemtuyyuu tartiiba ittiin eeggannee karaa keenya keessa deemnu qabna. Isa kana ammoo seenaa kanaan barreeffama keessatti wal barsiisna waan ta'eef hawaasni illee akkasitti beekee tartiiba kanaan gaba kanatti dhufuudhaan aadaa waa barreessu, aadaa waa dubbisu namoonni barreessanis yoo dubbisaan jiraate dubbisaanis immoo yoo dubbise ka waa barreessu waan ta'eef kana dura kitaabota seenaawwan garaagaraa barreeffaman keessatti hin boonnaa sirriin nuun barreeffamne kana nuun taane jenna. Har'a garuu afaan keenyaan illee hin barraahu. Kanaaf waa dubbisuuf immoo sammuu keenya nutti dirqama waan ta'uuf maalidha kitaabota afaan biraatiin barreeffaman kitaabota aadaa biraatiyyuu amantii afaan garaagaraatiin illee barreeffaman dubbisa ture namni keenya Oromoon hin dubbisu jechuu hin dandeenyu mara walitti guurree sheerumuu hin dandeenyu maaf jennaan namni homa dubbisa haa dubbisuuti garuu mootuyyuu afaan ofiitiin akkana argatee waan ofiitiin barraahee kan argachuun isa dhibaa ture waan ta'eef har'atti ammoo carraan jiru kun gaariidha carraa jiru kanatti ammoo jijjiirama dhagaa guuruun karaa cufuun bosona galuu qofaan qabsoon hin dhufu kitaaballee dubbisuun barreessuun seenaadhuma sibiratti ta'ame tokko barreessitee waa ol kaahuu hin danda'uun kanaaf barbaachisaadha. Amma biyyoota guddatan biratti yoo ilaallu afaanota ollaa keenyaa irratti yoo ilaallu hayyuu tokko gaafa qaban aawudiyoodhaan viidiyoodhaan kitaabaan barreeffama adda addaatiin gabaasuma adda addaatiin seenaa nama sanii irraa bobbocatanii waan adda addaatiin ol kaawwatu. Gaafa namichi sun du'e kabarii mata awwaalama reeffa maqaa jedhutu awwaalama malee hayyuun sun beekumsi isaa sun wajjin lixu jechuudha. Biyyeen seen kanaaf aadaan akkanaa kunneen illee boodatti nuu hafa jechuudha. Kanaaf aadaan akkasii sun yoo jiraate hayyoota ollaa keenyatti du'an har'a dandeettii dubbii dandeettii araaraa dandeettii waa sirreessuu rakkoo wayii furuu hawaasa keenya keessa namoonni gurguddaan harrii baasanii xiqqaan isaanii illee gurguddaattu jira. Inni kun ammoo gaafa har'a jiru kana yoo mala akkanaatiin irraa wal barsiisne Oromoon har'a rabbiin galanni haa ga'u biyyarra darbee Afrikaarra darbee addunyaadhaaf iddoo garaagaraatti bebbeektotaa fi carraawwan namoota rakkoo furan taane iddoowwan hooggansa adda addaatti illee ijoolleen keenya filamaa jiran kun ammoo kan ta'e carraa amma argame kana lolaan du'aan qofa galmeessoo osoo hin taane gama aartiitiin seenaatiin illee ol kaawwanne dhaloota keenya barsiisuu dubbisuu fi ol kaawwachuu keessatti toora guddaa qaba waan ta'eef carraawwan akkanaa kana bira dhaabachuun aadaa aanolee fi godinaalee biraallee jajjabeeffamu ta'utu barbaachisa waan jedhu dhaamachuun fedha. Tole galatoomi barsiisaa hojii wal fakkaataa keessa jirra illee akka harree hireetiin naafoo dhaabatte malee carraawwanii fi aarsaawwan kafalaa turre waan laayyee miti kana gochuudhaaf amma xiyyeeffannaan akka dhuunfaa kiyyaatti irratti hojjetaa jiru qubeedha. Namoonni asoosama barreessan kunis namoonni gabaasa adda addaattis barreessan namoonni barjaalee adda addaa magaalaa keessatti even if aga kaardii mayaamicha eebba wayiitiif cidha wayiitiif guyyaa dhalootaa daa'ima keenyaa kabajjina yoo taane kaardii barreeffamaa sanarratti wanti barreessinu namaatu nuuf barreessa. Isa kana oolchuudhaaf ammoo qubeen amma jennu kun asirraa ka'aa jechuudha. Maqaan nuti qubeen takka dogongorru rakkoo hamtuu seeraaf haga nu gaafachiisu haga afaan yookaan nama arrabaaf seerri wanta wayiiti daangessutti waan deemudha. Inni kun ammoo sududaan keessaan bahu har'ayyuu sagantaa gama ogbarruu Oromoo qulqullina ogbarruu Oromooti waldaa barreessitoota Oromiyaatiin waan guddaa hojjetaa jirra. Barreessitoota hamilee kana dura jiranis itti horutti jirra. Ammas ammoo qulqullinni kitaabilee ogbarruu irratti barreeffamanii gama kanaan ammas waan qulqullaa'uu qabu.
haa ta'uuti immoo nama qalqala qabutu kadhata jedhan hundi isaanii qulqullaa'ee jira yoo jenne qulqulluu miti jennee aare jennee yoo keessaa guurre hin dhaama akkuma jiru kanatti kana ol kaawwanne boru ammoo kitaaba kana rakkoo inni keessa qabu keessaa baasuun waan nama barbaachisuuf har'aaf akkuma jiru kanatti olaa ta'u boru immoo akka barruu Oromootitti illee akka barsiisaa magayee ammanaan jettu kanatti illee fakkeenyaaf kitaabileen kiyya qubee harmee kabarraahan tootaalii afaan Oromoo barsiisa gadi ka'ee haga sadarkaa yuunivarsiitiitti kana jechuun namichi kitaaba asoosamaa barreessu xiinsammuu barreessu kitaabilee gabaasotuma adda addaa barruulee adda addaatiif barreessu qubee irratti yoo qubee hin beekne sirna tuqaalee gosa isaaniitiin bakka itti fayyadamu yoo hin beekne ceesisa keeyyata kam irratti walqabsiistota kam fayyadama kamiin caha jedhee yoo beekuu hin dandeenye qixxe man barreessin hin qixxeedha. Garuu ammoo har'a qixxee isaati jennee akka mammaa ka duratti siin jedhee sana jalaa guruurra ka jiru kana ol kuufataa ka kuufame kana keessaa ammoo rakkoowwan isaa xiinxalluun nu barbaachisa waan ta'eef ammatti qulqullina ogbarruu sadarkaaf tartiiba nu barbaannu sana eeggatee as bahee jira yoo jenne xiqqoo hanqinoonni jira takkaan ammoo qulqullaa'u waan ta'eef suutuma suutaan kana walitti qabataa akka nama tokkootti keessaa bahuudhaaf tuutni jalqabne tuqaa xiqqoo kennee jirra barataan mana barumsaa gaafa seenamu tuqaa xiqqoo tanarraa bitattis mirgattis durattis duubattis sararatee sarara sana keessa ulaa jirtu guduunfataa deema waan ta'eef akka ka'umsaatti tuqaa goonee jirra wantoota hafan ammoo irraa dhaloonni jiru qabsiifataa karaa kanaan laga akka ceesisnu isinis gama miidiyaatiin ogeeyyii waa barreessanis har'a akka hiree ta'ee kitaabota barreessee as bahe malee barsiisota kiyya miti barattoonni ani barsiisee hojii ana caalu hojjetanii harkaa qabanii garuu gama kanatti fiduudhaan dinagdee gama maxxansaatiin wal qabatee qulqullina ogbarruutiin fa'a wal qabatee jiru kanarratti sodaa guddaa barreessitoonni baay'eelleen gulaaltota dhabne jedhu yeroo tokko yoo laaltu eessum durbiidhaan akka walii dhiyaatanillee yeroo walii gulaalanii kitaaba maxxansanii dhiyaatu jira kun akka rakkootti rakkoodha garuu immoo rakkoo irra dhiyooti rakkoo keessaa tan fudhatta jennaan darra laaftuu fudhatta sun yeroo isaatitti jijjiirama furmaata argachuu danda'a waan ta'eef ammaaf amma waan akkasiisan ol kuusuudhaaf kuusaawwan xixiqqoo jalqabne kana keessatti uummanni Oromoo dhimmi kun ilaallatu nu cinaa dhaabbatee ogummaa qabuun laga akka ceesisu irra deebi'ee dhaamachuun barbaadaa jechuudha. Ulfaadhaa isinis keessummaa keessan godhattanii sagantaa kana nuu kennuu keessaniif horaa bulaa deebanaa isin jaallanna.